Allah mabruk jenne bultii turuu bararraa kan jibban keessan jirre jaalala yoomuu haaraa ijoollee rabbii faayee bisee jaarsi biyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya. Guyyaan guyyaa gammachuu kakka addeessaa birraa bultii diinii islaamaa har'a jaaruutti jirra ijoollee babbareedduu tan rabbiin waliif uume jaalalaan wal argatan hawwiinsaanii guutame akkam miidhagduu yoo teettan waliini nama hawwisiisaa kan keessan guyyaani akkam miidhagduu yoo teettan waliini nama hawwisiisaa kan keessan guyyaani bichanyinat qarraa የናፍ ቆጤሳት ለዘመን ታስቦ ያልሞላ ሀያት መች ይሆናል ብላችሁ ያሰባችሁ ነገር በመሬ ቁንጅና ተሳክቷል ምን ሳይቀር ማሻአላህ መብሩክ ጀኔ ቡልቲ ቱሩ በረራ ከንጅባን ኬሰን ጅሬ ጃላላ ዮሙ ሃራ ኢጆሌ ረቢ ፋዬ bisee jaarsi biyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya. Hundumtiin milkaa'uu wanni hundi guute hawwiin yeroo dheeraa har'asiif deebite fayyitee qalbiini argattee halaala onneen yoo suphamtu hafuura jaalala dhandhama lallaan toltu mi'aa jiruu jaalala gammachuudhaan gan qabne sadoo bultii tan halaala kolfaa fi tapha dasdasii miira keessoo ka'u tola hayaata yoomuun kuufamne tasgabbiisan muume laala harkattan jiru hawwaniif misirrootiin horaa bulaa jiru gaarii akkanaa kan dhufe laalu caaqilaa maashaallah mabruuk jennee bultii turuu bararraa kan jibban keessan jirre jaalala yoomuu haaraa ijoollee rabbii faayee bisee jaarsi biyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya. Bultiin teessan haa bareedduu gammachuun keessan dawaama jireenya diinii urgaa'uu daandii gaarii seentan amma namayyuu fakkeenya tahaa jiraadhaa jiru islaamaa tolee haayaadhaan jiraadhaa bultii aliyyi faaximaa jaalalti akkana jaalattus akkana janajjanaan bilbilaa simbaaftuu barana jaalalti akkana jaalattus akkana janajjanaan bilbilaa simbaaftuu barana korsii yoo barbaadde akkaataa jaalala isaanuu siif ibsaan ati gaafannan malaan ከጨለማው ጉዞ ወደ ብርሃን ቤት ከላጥነት ኑሮ ወደ አንድነት ትዳሩ የማረ በባልና ሚስት አብደላህ ደስ ይላል በዛሬ ዕለት ማሻአላህ መብሩክ ጀኔ ቡልቲ ቱሩ በረራ ከንጅባን ኬሰን ጅሬ ጃላላ ዮሙ ሃራ ኢጆሌ ረቢ ፋዬ bisee jaarsi biyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya isin lachuu faayyanii simbaa'ee rabbiin kiyya. Tan namuu harkachuuf hawwuu dhangaa halaaliin durooma jenneetii isin eebbifnaa daran wal jaallachaa deema deemsa gaarii goolabdanii firii harkattan tiifadha jaalala teessan kun unsaa umrii isii dheereeffadha waan umrii isiitiif dawaa kokkoflaa wajjin taphaadha wajjin deemaa yeroo baatan ajaja walii fudhadha akhlaaqa waliif laaffisa hamaa fi hamtuu lagadha jireenyi keessan gaafasan saaree dagaaguun abdiidha gammachuun teessan firooyte alfa mabruuk siniin jenna baga walitti qindooytan horaa bulaadha deebana baga walitti qindooytan horaa bulaa deebana barakallahu jennee nutilleen isin eebbifna maashaallah mabruuk jennee bultii turuu bararraa kan jibban keessan jirre jaalala yoomuu haaraa ijoollee rabbii faayee
eebbisee jaarsi biyya isin lachuu fayyanii sinfaa'ee rabbiin kiyya isin lachuu fayyanii sinfaa'ee rabbiin kiyya maashaallah mabruuk jennee bultii toruu bararraa kan jibbaan keessan jirree jaalala yoomuu haaraa ijoollee rabbiin faa'ee eebbisee jaarsi biyya isin lachuu fayyanii sinfaa'ee rabbiin kiyya. Allah jenne misirroon keenya lamaan Masha Allah ni toltu yoo deemtan nama lamaan Dudadhaatii busaaraa argadhaa rizqii filmaan Aruuza gammachuu aruuza milkiidha kolfaatiin taphadhaa isin misirroodha kenna rabbii guddaa faaya mootii hunda badhaasa khaaliqaa keessan qonni addaa guyyaan namuu haamuu bar guyyaa har'aati karaa nama hundaa tun sunnaa nabiiti misirroon lameenuu guyyaan kan addaati faayamtanii maaraan jaalalaaf tokkummaan bultii ijaarrattan umrii dargaggummaan hundumti milkaa'uu wanni hundi guute hawwiin yeroo dheeraa har'asiif deebite hawwiin yeroo dheeraa har'asiif deebite barakallah jennee misirroon keenya lamaan Masha Allah ni toltu yoo deemtan nama lamaan dudadhaatii busaaraa argadhaa rizqii filmaan barri kan gammachuu taphataa seeqachuu milkiif naanaatiif shukrii rabbiif galchuu akkam miidhagduu yoo teettan waliini nama hawwisiisaa kan har'a guyyaani dargaggoota keenyaaf wanti ni danda'amu namni barbaada jirtan jaalala laalii baruuf mee kitaaba lalladhaa inni nuusiniif hima sana booda gad baatee barbaadatta qaadhima sana booda gad baatee barbaadatta qaadhima barakallah jennee misirroon keenya lamaan Masha Allah ni toltu yoo deemtan nama lamaan dudadhaatii busaaraa argadhaa rizqii filmaan hundumti milkaa'uu wanni hundi guute hawwiin yeroo dheeraa har'asiif deebite firaa fi ollaanii hundi ilmaan ayyaa gammachuu kee arguun qalbiin isaanii fayyaa si filatee rabbiin micayyoo bareeddu kan diiniin guddattee haala gaarii qabdu fayyitee qalbiini argattee halaala onneen yoo suphamtu hafuura jaalalaan bultii hin daddaagne jireenyaan diigamne milkiif raaxaa malee kan hiraara hin qabne milkiif raaxaa malee kan hiraara hin qabne barakallah jennee misirroon keenya lamaan Masha Allah ni toltu yoo deemtan nama lamaan dudadhaatii busaaraa argadhaa rizqii filmaan addeessitan guyyaa faaya qalbii namaa akka urjii samii calaqqisaa deema akka aduu gubbaa iftan faaya islaamaan jiraachiftan sunnaa bareedanii imaanaan aruuza gaariidha fakkii hawaasa hundaa kan yoomuun diigamne ijaarsisaa adda fakkii makhluuqoota kan jiruuf jireenya si'eessituu jiruu onnachiiftuu keenya waliin bulaa jennee bultii bara bara jibbaa kan hin qabne kan yoomiyyuu haara dargaggoo eebbisan manguddoonni biyya isin lachuu faayee tolchee rabbiin kiyya isin lachuu faayee tolchee rabbiin kiyya barakallah jennee misirroon keenya lamaan Masha Allah ni toltu yoo deemtan nama lamaan dudadhaatii busaaraa argadhaa rizqii filmaan barakallah jennee misirroon keenya lamaan Masha Allah ni toltu yoo deemtan nama lamaan dudadhaatii busaaraa argadhaa rizqii filmaan